Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiiloolee. Guyyaa har'aa dhimma wayyaaneen waraana ofiin jalqabdee amma immoo biyya isheen wacukaa ta'e isin biraan geenya hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Heeyyee dhibbentaa dhibni mo'anna. Wayyaanee mo'achuun beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee iyya ishee isa bartee jalqabdeetti. Wayyaaneen karaa kaabaa weerarame jedhee boo'icha isaa jalqabeera. Dura hin mo'anna jechuun lafa ciraa hin turre. Dursee kun akka itti dhufuu yaaduun isa irra ture. Amma iyyatus namni isaaf dirmatu waan jiru miti. Juntaan waraanni Itoophiyaa gara Eertiraatti qaxxaamuree waraana Eertiraa waliin ta'uun dirree waraana biroon na waraanuuf jedhu jechuun hawaasni addunyaa ariitiin iyya koonaa dhagaa jechuun waamicha isaa dhageessifachaa jira. Kana immoo namtichi Geetaachoo Raddaa jedhamu sun karaa fuula Tiwiitara isaatiin beeksisaa jira. Joo Baayiden akka harree didaa bakkeerra gangalachuun dabalamuuf. Baandaan qobboo jechuun oduu ololtu osoo adaba godhattee siif wayya. Diinni qobboo galee akka hin baanee fi hawwaalli isaa achuma akka ta'u beekamaadha. Mootummaan akka uummatni naannoo sanaa hin miidhamneef dirqama itti gaafatamummaa mootummaa waan ta'e qofaaf of eeggannoo taasisee malee sodaaf miti. Wayyaaneen duris ta'e amma karoorri ishee uummata fixuufidha. Raayyaan ittisa biyyaa garuu biyyaaf dhaabbate malee uummata fixuuf miti. Kanaaf waan hunda tasgabbii fi imala of eeggannoo qabuun hojii isaa hojjeta. Olola diinaaf hin saaxilamu. Raayyaan ittisaa diinaa karaa banee uummata hin ficcisiisu. Hojii raayyaa ittisaa raayyaaf haadhisu. Dirree waraanaa akkamiin akka jijjiiru walumaan kan ilaallu ta'a. Waraanni tasgabbiin yaaduun humna ijaarsaa isa beekuun qoratamee injifannoo isa dhumaa irratti murteessuu gaafata. Miira keessa galuun murteen murtaa'e gara badisaatti nama geessa. Nu immoo kun akka hin ta'u hin eeyyamnu. Diinni akkuma utaalee afaan bu'ee utaalee akka harkaa ba'us hin eeyyamnu. Achumatti akka dhadhaa ibidda bu'ee baqeedhuma. Kanuma iyyuunis hin barbaachisu kan jennuuf. Kan magaalaa keessa dhokatee ture humni diinaa funaanamee murtii dirree waraanaatiin tarkaanfiin irratti fudhatama. Dirree waraanaa. Waraanni kan gaggeeffamu dirree waraanaa irratti. Mirga dhala namaa fi diimokiraasii kan hojjetu namoota siyaasaa qofa. Innis yoo biyyi nagaa taatee fi yeroo nagaan jiru qofadha. Raayyaan ni injifata. Girrisni diina waliin hiriiree marti akka baalaa ni harca'a. Ni daakama. Akka dambalii galaanaa diina uummata qabatee dhufe kan deebistu galaana dambalii sanaan yookaan karaa sirrii ta'een kan dhufe jalqaba hanga dhumaatti otoo hin siqatiin matareesiin madfiin fi dhukaasa taankiin yookaan immoo rukuttaa xiyyaaraan kan girrisee oliif gadi kaatu ciccirtee harkaa balleessita. Iddootti dambali'u sana boollaa fi sulula dursuun iddootti murteessoo ta'an qabattee bitaaf mirgaan itti galtee gidduutti galchuun akka eelee sibiila ho'ee isaan akaa'udha. Deebiin isaa kana. Waraanni dhuminsa namaa fidu du'aa gara jabinaan itti deemuun mala waraana lafootti fayyadamuun waraana dudduubatti hafaadha. Har'a garuu barri jijjiirameera. Tigraay nama miliyoona 4,000 qaba. Wayyaaneen dambalii namaan mala waraanaa hordofuun uummanni Tigraay hundi akka dhumatuuf akka murteessee beekamuu qaba. Kun duudummaa wayyaanee isa dhumaatidha. Dambalii uummataan mala waraanaa kan fayyadaman hundi abdii isaa dhumaaf kan yaalaa jiranidha. Waraanichis dhukaasa meeshaan namoota hedduu fixuu kan danda'uu fi hiraara jibbisiisaadha. Wayyaaneen uummata kan hiraarsaa jiruuf qophaa koo du'urraan uummaticha waliin hin du'a jechuun uummata kan hiraarsaa jirudha. Kun wayyaanee fee dhumaati. Wayyaaneen dambalii uummataa kan hiriirsee ba'es ofii waraabbii kaameeraa qopheeffatee waraana geggeessaa jira kan jedhu. Waraanni geggeeffamaa jiru gocha sanyii balleessuun irratti geggeessaa jira jechuun gooftota isaatti iyyuufidha. Ajjeesuuf kan dhufe sababa hin ajjeefamneef hin qabaatu. Waliigaltee nageenyaa kan cufe wayyaanee. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu kan dide wayyaanee. Yeroo sadaffaa waraana kan bane wayyaanee. Amma immoo nan rukutame na weeraruufi kan jedhu wayyaaneedha. Warri abbaa shiraa harka reebinaa malee nuyi gootadha jettaniin turre yaa wayyaanee yeroo dhiyootti eenyu waliin gara awwaalcha keetti sokkita kan jedhuuf guyyaatu adda baasa. Waraana ofiin jalqabdeen caccabdee bobaatu. Waraana Itoophiyaas ta'e Eertiraas sababeeffachuun dandeessu. Duris kan ol qabdee humna kee maleeti. Yaa Geetaachoo amma namni iyya kee dhaga'utu waan jiru miti. Of danda'e amiin jedhii dura kee fudhadhuun dhaamsa kooti. Dhaggeeffattoota keenya egaan har'aaf qophii keenya sumarratti golumnaa hamma qophii biroo walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa jecha laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiina galatooma.